Tullee keessaa himata dhugaa fi kijiballee namni dhoosuu hin danda'u. Namni dhuguma keessa jirtu haasa'anii badoonis callaanis dhuguma isa keessa jirtu waan ta'u dhugaan sun immoo daanga'uu hin dandeessu. Siigalee daangessi haasa'ii jechuun hin dandeenyu sa'a kanatti. Yookiin carraa kan nuuf dhabu ijoollee lamaanuu nuti furmaataas gubba baasu yoo carraa kan hinaaf jenne waan akkanaa naaseenii waan akkanaa dhiisi jechuun hin dandeenyu. Siigalee saniifuu ani gama khiyyaan dhumarratti isaaniif gammachuu qofarratti silaa carraa kannee fi natti tolame isaan lamaan yaada isaanii badoo reemuun tana carraa naannoo kan namuu jee namoonni dilli hungaa waan isin jaalatanii fi nuti hundi waan nageenya keessanii fi walta'iinsa keessan barbaannuu fi carraa kana irraa isin qusachuu jirra siigalee jalqaba immoo waan kanallee ni goona jennee jirra garuu obboleeyyan keessan dila tokko jira warra isin jaalatu. Warra waan isin irratti wal dhabdanii fi kana akka isin himattan hin feene warra yoo isin wal xuuxan gartee bikka seenuu dhabu sababa isaaniitiin utulleen if qabnee jirra. So nu harkatti dhumtammoo isiniif kannineeti isin dhaggeeffanna badoo mee dura siifin kannaa nuuf dhiistammoo waan haasa'amu hunda mee kam jetta. Ayyeegaa xiqqaattus guddattus aadaa qabna safuu qabna namni erga nama jidduu seenee lakkii nurratti quufaa jaamteef waan godhuu qabu hin jiru akka biyyatti. Immoo garuu haasa'uma keessatti dubbii hundaa'uu keessa quba qabdan waan ta'eef haqa kaayaadha dhugaa dubbachaadha dhugaadha akka nama araaratti aboo isin lachuu gaheedha kan isin irraa bareedu dhugaan jirtu akkasuma haasa'u jettanii garuu dhugaan nama quubsa haqa san lafa kaayaadha akkasitti akka wal quubsaa deemutti yoo deemamu bareedaadhaan jaa isin adabadha inni homaa godhuu hin danda'u yaadni ibsamuu hin qabu jettanis eefamanni jee homaa godhuu hin danda'u nun fudhadha. Thank you. Callaa nuti irraa kaasi. Atiyoo yaadni kan kee hawaasni gaa akkana jaa cinaanillee lakkii akka isaan hin dubbanne sunummaan fixaadha jaanii nu harkatti dhumtammoo dabartaniitii ibsachuu barbaaddan yaada keessan immoo nutummaan karaa furmaatatti haa dabaru isin nu dhaggeeffattan. Wallahi abdi nama tokkoon ta'ee nama dila kana mormullee hin fedhu akkasitti diippilii waan jiru keessa gadi seenee anillee naasoo hin fedhu. So all messenger tanatu. Thank you. Okay. Haro din itu. Abdelal wanta kajira bakka tanatti dhiifama wajjin. Obboleeyyan kiyya isin lachuutu booda qorramni akka isinitti dhageeffamullee hin barbaannu la. Yoonii fi waan kana lakkii jara keenya numa dubbanneettan umaan qabu haasawaa ammoo dubbii qololoo keessa dubbadhaatuma akkasitti irra tarkaanfannaa. Yoo ammoo lakkii dubbachuu hin qabnu isin harka nu guutuudha isin waan keessa jiru quba qabdanii nurraa dhiisaa kana irra nu fuudhaa dabraa jettan waan silaa already nuti keessa jirru quba qabnu jecha ifirra fudhanneetuma waan kana bira dabarree gammachuu teessanii fi araara teessan as gubbatti celebrate godhuu feena. So kana ani amma yaadni kiyya kaniin silaa barbaadu. Just waan garii haasa'anii carraadhaa kanaanis takka waan garii haasa'anii waan garii dhiisuun silaa taatee numa haasofna amma. So tanaafuu anamman tana qaqqabameetiin jira ifuufuu isin galee isin akkatti na dura teessanii dhimma keenyarraa akkatti nuuf wanti jechuun kun nuti waan xiqqaannee isin nu kabajuun kun iddoo sheemii na qabsiisu jiraan isiniifuu waan isin jettan jalatti deemnaa galatoomaa ofa. Thank you. Haro so dubbiin nu harka deebite saadiqee ol naagalchi caaltu yoo jala jiraatti saadiqee yookiin riikwistii na hirkadhu please yeroo takka riikwistii godhi. Haro directii hara furmaata deemneeti samboodarra kagammannee celebrate goonu galmee isaan akkasuman nuuf haa ta'anii aanu turanii hawaasnillee noo jiru jiranii hara furmaataa qofa jaanii isiniif gala jennee yaanna wanni haga ammaan tanaa haasofne saniifuu achirra dhaabbannee akka saadiqee achirra dhaabbanneeti wanna goona nuti itti seerra. Ayyee akkas ta'e namni eenyu ni jira amma. Dr. Nuruddin fi Sadiqe fi Abdiin kararra jira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waan daanuu reediin jira jee Abdiin Sadiqeen isin beekama. Yaa karan deemaa ture kanaaf haga mana ga'uu jee. Okay, abshir. Deemuu oole. Okay. Ni dhaggeeffanna gaa waan irraa beekuu qabu. Okay. Ma dhaggeeffadhe. Hayyee cufadhu Sadiqee akkuma keessaan siime sanii Ashuunis bilbileefiin ture vaakeeshinarra jirti ture amma immoo nuti natti argamti. So warruma manarraa jalqabnaa karaa furmaatatti eefa kadeemnu ta'e na dhaggeeffadhaa obboleeyyan amma waan nu barbaachisu isin hima. Directii. Okay.
Okay, thank you. Isin warri as keessa jirtan galatooma, warri manaatilleen, warri as jala jirtanilleen, warri wal dhabdeen obboleeyyan keessanii isin naasisee araarri obboleeyyan keessanii isin gammachiisu. Warreen as jala naa jirtan qaamaa fi qalbiin na dhaggeeffadhaadha. Furmaatatti daarektii sennaa furmaanni immoo obboleeyyan keenya waan isaan irratti waliin mufatantu jira. Diinagdeedha. Diinagdee san ijoolleen tun bifa ijoolleen tun ijoollee aartii keessa amata dheeraa turte quba qabdanii ijoollee as gubbattis baatee waan akkanaatu nu qanname waan kana nu godha jechuun mormii hudhamee tattaa'u ijoollee akkanaati nuti warri keessa beeku hundi ni beekanii. Ammaan tana qabnee gartee furmaanni akkana malee eeban dhufne akkana goona jenneeti finne so obboleeyyan kiyya warri as gubbaa jirtan haroo faanni jiranii daarektii warruma manarraa jalqabna furmaata kanaa fi keessaan waan haasofnee jirra. Ammaan tana immoo isinirraa wanni hin barbaadu. Haroos Saadiqees dabalatee Aishaan isin jirti, Abdii Dadaris ni jira, Dr. Nuraddiinis I think inni dhufa jee ture as jala jira. Wanni sammalees carraa namoonni waan kana dhaggeeffachuu jirtan namoonni irratti hirmaachuu barbaadan manni banaadha. Amma maal feena akka saahibbanitti ijoollee teenya warri umriin irra guddaatis akka abbatti obboleeyyan keenya kan shamarranilleen akka shamarranitti ijoollee tana walitti araarsina waliif fayyisna furmaatanii finnaasanii ammaan tana if nuu qabdanii jechuu haroon an araara obboleeyyan keenyaatiif haganeef qabee furmaa haganeef qabeen hunjaa Saadiqeenis haganeef qabeen hunjaa abdiis ni yaamna akkasitti itti fufaa yeroo wanni sun bikka barbaannurra nu ga'e nutuu karaa araaratti gammachuutti achi seenna inshaallah akkasii walii gallee jirra anammaan tana haroof carraa kanneetiin haroo naasee ani araara kanaaf obboleeyyan kiyyaaf haganeef qabeen hunjees gubbatti akkasitti namoonni carraa kun ammoo seenuu barbaadan keessa gastiin haa hirkadhaa riikwistiin haa hirkadhaa karaa harootiin dabarsaa kan hundoo dhaggeeffama. Haroo dura gaafii wahiin qaba takki. Okay. Okay. Wanni irratti haasofnu kuni gartee wanni amma nu barbaachisu kuni dura hangami. Wallahi hangana jechuullee hin feene. Okay. Ni akkasuma bira kuti akkasana. Akkasana bira kuti akkasumatti. Yaa sanii. Akkasuma baruu barbaadu. Thank you. Hagana jechuun barbaanne sanii fi yaa. So haroo raa jalqabna haroo waan hunjee hagana ifisinii qabellee hunjee sanbooda haroos dabalatee Saadiqees itti daddabarraa jechuu carraa namoota birootiifis kannina haroo itti fufi. Sin dhageenyu haroo muutira jirtaa? Jiran jira dhiifama. Tole akkana goonu Saadiqee anaatutu keessan kontaaktis godha. Okay. Nambara kiyyan qabdu bara meeqa hojjaasaa turre? Siin barree rakkoon qabu siin barreessaa. Ayyee. So wanni goonu inshallah walirraa laafisna. Okay. Caalaan isaa deebi'u. Callaas deebi. Ayyee tole baga nagaan as deemte. Wanti waan salphaadha waan xiqqishaadha inshallah. Waan kana hanga kana yoo rabbiin ji'anaa fi Saadiqeetu wal dubbatee hixaa'uu hawaasa biraallee irraa lakkisa inshallah yoo rabbiin jiru. Akkam? Walirraa gabaabsina akkam jettan? Akkam irra deebi? Waan silaa ani amma waan hin quba qabu jecha badhaasa narratti ni dhiifattaa? Fadoo. Haroo galatoomuu har'a silaa dhugaa dubbachuudhaaf dhimmummaan kun dhumuufu anas dhufu hin malu ture haa ta'u ifa ati jetteefu sirratti dhumaan kun dhufeeta dubbii keessa beeka waan ta'eef dhugaan silaa anas dhufuun hin malu ani hin baane galee ifa ati jetteefu immoo narra quufeetti sirratti hin qufaa ta'u. Abshir fayyaadee galatoomii hozanilleen akkuma quba qabdu waan kana suma bakka sanallee hin geenye durattiin silaa akkasitti akka dhumu kadhee ture. So ammoo alaa kulli haal dhufne wanni ammaan tana silaa obboleessa keenya callaan badhaasaan callaarraa qabu obboleeyyan kiyya qaalii irraa guutamee jira. Callaan horii badhaasaa kafalee jira. Takbir abo galatoomii abadda mee ibsu maali ay abo wallahi haroo kiyya hedduu galatoomii haroo kiyya wallahi anumaata kan dubbadhu jechan qabu galatoomii biroo. Mashallah abo waan takka waan hin jedhu qabu.
Awak de duba haro nusa bararo tillen tenya tu nasi hira lagi rasa tu umur tu berbanding na luar kafu tegalo tu merfado apa ya do tepatu. Abshir sahiya. Rakon kabu. Maali fonin nuti duga dubbachuu fonin nuti barbaannu obboleeyyan keenya lamaan kun waliif fayyanii intarteementii keenya aartii keenya ta'uu Oromoo sana akka guddisanii bakka guddoon ga'an fedhii qabna malee nama walitti akkasii aaree kora biraa keessa galullee hin barbaannu jechuudha. So kanaafuu akkanaan isin jaa mee isinis jaa waan jettan yoo jiraate Koi jalqaba irratti osoo isaanitti hin daballe saadiqeef malatti achi deebise. Okay. Yaada naa kennata ani yaan naa kennitanii. yaa si kannee saadiq yaa Okay. Haroon haa galatoomu namaan irra kifnu dubbii kana anaa fi saadiqee jidduutu ni dhumti erga jedhee dubbiin achumatti dhumte. maashaallah Haasaa biraan qabu. maashaallah Kanaafuu nuti wanni guddoon nuti barbaannu obboleeyyan keenya walitti fayyuudha. So anaa fi haroonu waan kana ni fedha. maashaallah abo harka naannoo italiifi maali birra Inni keessan naa dubbisu maashaallah abo haroo fi saadiqee naa jaan haroo fi saadiqee koomantii haroo fi saadiqee please du'aayi naa godhaa fi Aishaa faan silattuu saamamanii ibsuu faanii barbaachisu. thank you wallahi saadiqee kiyya haroo kiyya wallahi jechan isiniin ibsuun qabu akka nan hin eegin alatti surprise anuu na gootanii hedduun isin galatoonfadha. Amma gaafa kanatti aanu carraa birraa fi ibsuu fi Aishaaf kannineeti haasawaa isaanii booda karaa araaratti namoota yoo dabalata illee barbaanne namoota dabalannee karaa araara buusnee gammachuun tapha keenya itti fufna. Jalqaba irratti dubartiif carraa kenna. Ashuu mutirraa kaafadhu. Galatoma wallahi Aro galatomi Iskandar ana Iskandar tizi beekha Iskandar waan bareedaa gootee hedduu galatoomii ulfaadhu gaa sawaba nama dura saammateetu harkataa saniifuu bagaadhu saamte nutillee waan dandeenyu qooda baachuudhaaf qophiidha turre akkasumas hawaasni bal'alleen akkasumatti qophiidha maaliif ijoolleen lameentu waliin bareeddi waan ta'eef kana booda gaasilattuu araarratti dabarra araara sanirratti hangama khiyyaan waliin dhaga'uu barbaadu gama isaaniitiin jarri lachuu waadaa garaa qulqulluminaan garaa saafiin akka duritti akka nuu deebi'an hawaasa keenyallee akka gammachiisaniin dhaga'uu barbaada gama khiyyaanii. Sadiifuu ulfaadhaa Abdishawwatilleen akkasumas Waahillan asirratti waliin argamnan hunda galatoomaan isiniin jechuu barbaada ulfaadhaa. Galatoomi Ashuu hedduu galatoomi ibsuu fi birraa fi carraa kannaa isinillee nu gaggabaabsaati yaada keessan ibsadhaadha ibsuu ittuufi. Duruma naas Okay ayyee hottu muddoo. Birraa. Tahu itu tak galatoma wallahi tadi kayak di aro itu tak galatoma pada wana akan male surah kita tuh sekarang tuh makanya tadi rumah di sini kita tuh anu ane diterakan anu gapan madura aku mana di sini ero takalam or tadi politik rasa itu tuh arah politik apa itu tuh kadang nggak apa-apa tuh bisun alat tiga curah ero politik rasa tuh jualan wana ero walda bangkana harga negara kapan? Aye, ego rumah tapi dede, wah karena guru beda desa, or pada soalnya wah ada kabu tu kira calar pada so wah kabu tu kau jira, wah karena leme wal jijiru, wah karena tol cuni dan desa, wah jauh naga patan. So arar mang kuno wah ni hanggar rahim milkairi, terderka karena gate, walab dia ni tadi karena diheratif, tahu wah karena dia cuar balik, wah naman tanah haru kita diken akan diheratif jangkar. Humna wang karena itinggo nuda butu terderka karena TV dia rantana nama almost kuma afurga udurati wang karena walab dia beli yang kenya karena kahasun nuga deh akan tersalpati tumurung kuno so dan damu nuti terderka wang sebab wang karena udah butit angga mature itu dah kegalatuma ulfada ba isang ofara sontane rako isang jirtu furu kofa sontane nuti kaitan jirtu jiruvi wali injira nutu baanu rabutir heddu ta kan gammade furman wan karatu dufon dugumati heddu ta kan gammaci se wantal param wonni tungo tan kono heddu ta kan soma on fada ne timji tuwar bada yaro dio temo Allah fi
Birraa muutu rajul. Sorry, bilbilaan irra bilbilaan. So, akka dursan caalatti deebi'anii gammachuu isaaniitii fi even amma adda addaan baaba'anii ganda galanii walitti illee deebi'anii akka dursanitti mana tokko waliin galanii wajjin nyaatanii dhuganii yeroo dhiyootti kan dhabbii buusuun qaba. Egaa wanna kun dhume waan biraa salphaanii har'a asirratti araara isaanii agartanii moor araara isaanii har'a asirratti afaanii walitti araaraman caalaa hojiidhaan arguuf jiraatan dura bal'inaan jechuudha. Rakkoon kun eega furamee jechuudha. Egaa kana booda wanni walitti isaan murtiisu hin jiru dhimmi isaa walitti buusee